Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota reediyoo Carbee amma oduun sa'aatii geessetti jirra. Oduu kan isin dhageessisuun isin faana turu an Fanta Fullaas Gadaati. Amma oduu takka takkaan. Walitti bu'insa saambusaa fi salleexaa gidduutti uumameen lubbuun saambusaa 70 fi akkasuma 200 ol ta'uun madaa'uudhaan dhagahame. Boordiin filannoo qochumaadhaaf filannoo gaggeessuuf qophiirra jiraachuun isii ifa ta'eeti jira. Konferansiin konfaleessaa galma guddaa Calanqoo magaalaa Hararitti gaggeeffamuun isaa ifa ta'eeti jira. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya amma oduu bal'inaan kan isin dhageessisuu an Fanta Fullaas Gadaatiin amma oduu bal'inaan. Saambusaa fi salleexaa gidduutti walitti bu'insa uumameen lubbuun saambusaa 70 dabruu fi akkasuma 200 ol madaa'uun isaa dhagahame. Akka sa'aatii biyyaalessaatti sa'aatii 00 fi daqiiqaa 750 irratti walitti bu'insi saambusaa fi salleexaa gidduutti uumameen lubbuun saambusaa 70 dabruu fi 200 ol madaa'uu koomishiniin naamusaaf nageenyaa obbo Bishaan gabaaseeti jira. Akka koomishinichi jedhanitti humnoonni dhawaman kun hundi humnoota shiftaa maqaan isaanii Jahee jedhamu yommuu ta'u humnoonni kunneen qaama alaatii waliin ta'uun masaraa mootummaa iddoo mixaata jedhamu yookiin maxabbashaa jedhamu rukutuuf yaalanii battalumatti haleelamuun isaanii gabaaseeti jira. Akka koomishinii mirga dhala saambusaa obbo Harki jedhanitti Akka koomishinii mirga dhala namaa obbo Saambusaan jedhanitti battala Saambusaan fonqolcha gaggeessuuf yaaletti birgeediin humna qilleensaa tan kumaandar Jirkaana Saliixaa Akka koomishiniin mirga dhala saambusaa obbo Harki jedhanitti battala Saambusaan fonqolcha gaggeessuuf yaaletti birgeediin humna qilleensaa tan kumaandar Jirkaana Saliixaatiin durfamtu humnoota riphee lolaa Saambusaa 35 ajjeesuudhaan 100 madoodhaan adabuun isiitis himame. Haa ta'u malee ajajaan humna lafoo obbo Qoraan meeshaalee gurguddoo kanneen akka ibiddaa fi kasalaa fayyadamuun humnoota Saambusaa kana du'aa fi madoodhaan adabuun isaaniitis himameeti jira. Haaluma wal fakkaatuun gaggeessaan humnoota riphee lolaa obbo Saambusaa kan ta'e daqiiqaan ibsa baaseen maqaa balleesseen koomishinii naamusaaf nageenyaa obbo Bishaaniin nurratti gaggeeffamaa jiru kun duula maqaa balleessii waan ta'eef nurraa dhaabbatu qaba. Maqaan yookiin taappeellaan waraana Jahee jedhame nutti maxxanfame nurraa haa haqamu, nuti waraana bilisa baasaa Saambusaati jechuudhaan waan koomishinichi jedhan haalan. Amalli mootummaa gabroonfataa tokko ittiin hawaasa tokko cabsuun maqaalee hin jirre itti moggaasuudhaan taappeellaa yookiin maqaa balleessuun akka tahes dubbachuun isaa ibsisaatiin xumuran. Boordiin filannoo qochumaa filannoo gaggeessuuf sochiirra jiraachuun isii dhagahame. Akka itti gaafatamaan boordii filannoo qochumaa obbo Arrabni jedhanitti filannoon baranaa kan adda isii godhum yeroo vaayirasiin siyaasaa obbo Gaasrik jirutti tahuu isaa himuudhaan yeroo filannoon gaggeeffamtus yeroo 3 tahuu isaatis ifoomseeti jira. Yeroo 3 keessaa tokko tan taate ganama subii yeroo adde ciniintoon jirtutti tahuu isii himuudhaan yeroo kanatti qaamonni filannoo dorgomuuf dhiyaachuu danda'an qaamota waan nuti jennuun qofa hordofan kanneen akka fuulii fi shaayii akkasumas daabboo qofaatu dorgomuu danda'a jechuudhaan haasaa isaanii goolaban. Haa ta'u malee akka itti gaafatamaan paartii Dimokiraatawaa Hulbataa obbo Biddeenni jedhanitti sababa hin beekamneef filannoo keessaa ari'amne jechuudhaan sagantaa Carbee miidiyaatti himaniiti jiran. Akka hoogganaan liigii dargaggootaa paartii Dimokiraatawaa Hulbataa obbo Dinnichaan jedhanitti hooggantoonni paartii teenyaa olaanoon kanneen akka foonii fi xiinxalaan siyaasaa kan ta'e obbo Soogiddaa fi miseensonni keenya hunduu hedduun galaa hidhamuun isaa nu gaddisiisullee qabsoon keenya galee hin rafu jechuudhaan haasawaa isaatis
dhiheessan. Akka filannoo keessaa baanus miseensonni keenya hidhamuun hedduu nu gaddisiisullee qabsoon keenya galee hin rafu jechuudhaan filannoon paartiin dimokiraatawaa keessa hin jirre keessattuu xiinxalaan siyaasaa obbo Soogiddii keessa hin jirre irratti hawaasni keenya akka hin hirmaanne jechuudhaan dhaamsa waliigalaa dabarsan. Haa ta'u malee paartiin biyya bulchaa jirtu tan obbo Sukkaraa fi Aadde Salliixaan durfamtu duula na filadhaa gaggeessaa jiraachuun isiitis dhagahame. Osuma kun kanaan jiru qaamonni nageenya isaanii kanneen akka shankooraa fi qurxummii dabalate dirqiidhaan waraqaa filannoo hawaasaa fudhachiisaa jiraachuun isaaniitis himame. Haa ta'u malee ibsa itti gaafatamaan boordii filannoo obbo Arrabni baasaniin hanga ammaa namoonni waraqaa filannoo fudhatan negatiif 0.8 ta'uu himuudhaan akka magaalaa guddittii biyyattii kan taate magaalaa Afaaniitti namoonni 0.007 waraqaa filannoo fudhachuun hawaasni biyyattii hundi filannoo tanarra dantaa dhabuutu natti mul'ata jechuudhaan gadda isaatiis himeeti jira. Garuu ta'ullee hawaasni biyyattii kaardii filannoo hin fudhannu warreen dirqiin fudhate immoo akkuma fudhanneen gumna jechuudhaan dhaadannoo isaanii dhageessisaa jiran. Maddii oduu keenyaa honga hin qabne miidiyaadha. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota oduu keenyaa sagantaan oduu keenyaa asirratti raawwata. Oduu kana qindeessuu fi sagaleessuudhaan kan isin biraan gahe an Faanta Fullaas Gadaatiin ogeessi suur sagalee Nuumaan Abdurrahmaan sagantaa keenya kan hafa wajjin turtii gaarii isinin jenna. Hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya asumaan beeksisa gabaabaa qabna. Warreen chaanaalii kana hordofaa jirtan akkasumas chaanaalii keenya kana jala deemaa jirtan hundi keessanuu subscribe, like, share, comment gochuudhaan nu faana akka turtan kabajaaf jaalaan isin gaafanna. Yoon goone tarkaanfiin ajaa'ibaa akka isin fudhatamu koomishiniin subscribe obbo YouTube barreesseeti jira. Kanaaf itti gaafatamummaa mataa keessan galatooma.